Akkam jirtan hordoftoota chaanaalii maatii Astaa Itiyuub hundaamu nageenyi baraadaa isiniin jecha har'a viidiyoo gabaabaa bareedaa tokko qabadhee isinii dhiyaadheetiin jira. Viidiyoon keenyas maal kan jedhu yeroo viidiyoo edit goonee YouTube keenya irratti ol baafnu akkamitti akka viidiyoo keenya edit ittiin goonuu fi subscription butoonii akkamitti add akka godhuu qabnu isin garsiisa. Karaa gabaabaa ta'een viidiyoo gabaabaa tokko edit godhee maalii jalqaba viidiyoo editoriin keenya murteessa. Viidiyoo editiin keenya murteessa. Fakkeenyaaf viidiyoo editiin kun Wondershare Filmoo 10 hajoo kun baay'ee bareedaadha. Yeroon fi viidiyoo edit godhan subscription butoonii ifiif qaba. Hambiraa subscription butoonii add itti gooteeti download gooteeti free copyright irraa free kan ta'e jechuudha. Yookaan ta'an sirratti copyright sirra erguu waan danda'aniif kan kat keessaa gootee keessaa garuu Wondershare Filmoon kun of qaba. Wondershare Filmoo 10 kajaa sumaanuu teerri kun bareedaa buufadhaa itti fayyadamaa isiniin jecha gama viidiyoo keenyaatti seenna. Egaa viidiyoo keenyaatti seenuun dura warri Astaa Itiyuub subscribe godhin hundinuu subscribe naa godhuudhaan akka na deeggartan isin gaafachaa. Egaa ni banna Wondershare Filmoo 10 akka ana viidiyoo keenyaatti seenna. Erga bananneen boodatti maal goona iddoo kana dhufuudhaan miidiyaa iddoo kana filachuudhaan miidiyaa irra kilik goona. Achiin booda maal goona viidiyoo edit godhachuu deemnu kan waraabnee qabnu san barbaannee bakka keenya barbaadannee ittiin edit ittiin godhannaa jechuudha. Fakkeenyaan isin garsiisa. Viidiyoo salphaa tokko viidiyoon keenyas maal kan jiru viidiyoo gabaabaa tokko fakkeenyaan isin garsiisuuf deemuuf jecha viidiyoo bareedaadha. Akkanatti nu dhufa addee jira jechuudha. Inni kun akkanumatti qofa hin dhiiftu. Iddoo kanarratti kilik iddoo mallattoon iddoo viidiyoo kanarra kilik godhuudhaan akkanatti ni filata jechuudha. The resolution or frame rate of this media does not match. Maal goota ni filata quality inni itti si himuu qabu. Lameen kana jira. Lameen kanarraa 280 baay'isuu 720 fi 920 180 quality bareedaa qabu isa kana waan ta'eef isa kanaan ni filanna. Akkanatti ni filanna. Erga kanatti viidiyoo filatteen boodatti maal goota subscription butoonii iddoo chaanaaliin kee itti barbaaddu maqaa chaanaalii keetii barreessuudhaan subscription butoonii add itti godhachuu dandeessa. Viidiyoochi isa kana inni kun waan viidiyoo editingii adda addaatiif nu gargaara. Gaa'ii kutaalee baay'ee keessatti isin agarsiisa. Viidiyoo baay'ee qabadhee barnoota viidiyoo editingiitis hedduun fuulduratti kutaa adda qoqqoodee isin agarsiisaa deema. Har'aaf isuma kana fakkeenya salphaa ta'een isin agarsiisa jechuudha malee barnoota viidiyoo editingii fuula duratti baay'ee bareedaa kan yeroo gabaabaa keessatti ittiin nama maamila baay'ifattanii subscriberii guddaa harkattan isin agarsiisaatiin deema. Asumaanuu maatii naa ta'aatis na hordofaa deemaa jedha. Egaa akkanatti erga seenneen boodatti subscription butoonii irra kaa'achuudhaaf maal goonaa kun kanneen akkanatti gubbaarra tarraa'ee jiru kun viidiyoo editingii mataa isaa dandee adda addaa iddoo qaba. Isaan keessaa akkanatti kun amma fakkeenyaaf audio dura kaawwuu barbaadde iddoo barbaadde sana irratti kilik godhuudhaan audio title jira. Title kana jalatti viidiyoo editingii waggaa gootu subscription butoonii chaanaalii maqaa keetii hedduutu jira ni buufatta. Download jechuudhaan asumarraa buufachuu dandeessa. Kan biraa viidiyoo editingii habiraa silaatee hin qabu. Haaretti bakka biraatii fiddee irra keessa san ni ulfaataa maqaa keetti barreessuu hin dandeessu. Garuu Wondershare Filmoon kun ofiif qaba. Subscription butoonii ofiif qaba. Irratti keessatuma barreessuudha. Fakkeenyaaf amma isa kanaan godhee si agarsiisa. Isa kana iddoo ta'e tokkotti barreessinyaa try again godhuudhaan inni seenta. Amma akkana nu seenee jira. Nu seenee erga jiru akkanatti laala akkanatti dhufa. Iddoo itti channel name barreessita iddoo kanarratti iddoo itti channel name barreessita.
irra kilik godhuudhaan chaanaalii barreessita. Amma fakkeenyaaf an chaanaaliin kiyya Astaach Tube waan jiruuf Astaach Tube jedhee barreesseetiin jira. Astaach Tube jedhee ergaan barreesse boodatti asirratti haashtaagii fayyadamee kan isin barreesse kun haashtaagii godhee kan isin barreesse kun YouTube dhiyeenyatti miseejiilee adda addaa imeelii irra nu ergaatee ture. Miseejiin keenyaas maal kan jiru amma taag godhuudhaan akkuma TikTok fi sooshaal miidiyaalee adda addaa taag godhuudhaan haashtaagii fayyadamtee nama sabskiraayibara dabalachuu waan dandeessuuf isa kana ideetti jira. Saniis akkamitti akka idean isiniin garsiisa. YouTube channel or my YouTube channel jettee erga isin dubbatutti my YouTube channel keessatti argama. Yoonii fi hin qabaanne mara kan qabu chaanaalii mee barreessite waan jirtuuf isuma kana akkanatti olii gixoofuu ni dandeessa. Saayizii isaa dabaluu ni dandeessa. Akkanatti sirrii godhuudhaan saayizii isaa dabaluu ni dandeessa. Akkanatti bareechitee godhuu dandeessa. Kana isa kana akka jiru sosochoosuu ni dandeessa. Karaa naannoo tokkotti sagalee tokko asumarra dhaabbachuudhaan isa kana olii fi gad sosoosuu ni dandeessa. Isa kana sosoosuu olii gad ni dandeessa. Akkanatti kilik godhuudhaan okay teenii asiin okay goota. Amma fakkeenyaaf akkanatti subscribe ishinii gootee jirta jechuudha. Isa kana maali itti aansuudhaan kan biraatis dabalachuu ni dandeessa. As keessa dhufuudhaan asirra dhufuudhaan kan biraatis dabalachuu ni dandeessa. Fakkeenyaaf as ta'uu qaba. Akkanatti erga kilik irra godhatteen boodatti isa kana gama tokkotti harkifachuudhaan akkanatti olii fi gad sosochoosuu ni dandeessa. Barreeffama subscribe gosa lamaatu jira, gurraachaa fi adiidha. Barreeffamichi isa kana akkanatti adii kana asirra fiduudhaan irra keessa simboodatti gabbuufachuus ni dandeessa. Ga'aan viidiyootiin fakkeenya saampilii xiqqaa tokko isin agarsiisu jira. Akkanatti subscribe akkana gooda. Erga akkana godhee boodatti maalii iddoo inni itti ta'uu laallachuudhaan amma fakkeenyaaf xiqqoo inni qoteetti ture xiqqoo kana siifa yookaan maal goona akkanatti isa kana as harkifachuudhaan qixxeellaa viidichaatti deebifna. Viidicha akkanatti harkifachuudhaan achiin boodatti kan gootu. Subscribe kana udduubota deebisuudhaan sirreeffachuu ni dandeessa. Barreeffamicha ol deebifachuudhaan subscribe fayyuu kana akka harkifamu irra dhufuuf akkanatti yoo feete adiitti yoo feete gurraachatti godhachuu dandeessa. Yoo feete gurraachatti isa kana fakkeenyaaf harki qubichi akkana irra dhufu. Subscribe notification illee asumarra jira. Kana godhachuun ni dandeessa. Okay taanii achiin booda viidicha taphachiisuudhaan notification akkanatti edit godhachuudhaan export godhuu ni dandeessa. Akkanatti haala bareedaan akkanatti olaaluudha. Save godhatta. Si booda export jechuudhaan viidicha ka'ee xumurta. Maali asirratti iddoo itti wanni gootu remove and export jettanii waan yoonii fi akkana godhuu baatte onlaayinii dirqama jiraachuu qabda yookaan parchasiyeetii doolaaraan maallaqa wayii si gaafata. Yoon asumarratti amma local device jira, YouTube jira, viidiyoo mana jira. Isa kana MP4 on my local device irratti godha. Asirratti kilik godhuudhaan iddoo itti wanni yoo ta'u yookiin fooldarii filatta. Folder filannee jirra bakka select our folder jechuudhaan maal godha name iddoo name jettu irratti maal godha maqaa viidichaa barreessitee new video jennaan. Amma fakkeenyaaf video jechuudhaan save fennaanii jechuudha. Maqichi new video jedhee save ta'eeti jira. Kana ni eeyita akkanatti yoo save ta'u jira amma save ta'utti jira. Hanga inni save ta'ee siidhumu ni eeyita. Booda viidicha qulqulluu guutuusaa dhayixee banachuudhaan fayyadamuu dandeessaa jechuudha.
kanuma irraa viidiyoon keenya kanuma yeroo itti aanutti viidiyoolee babbareedaa barnoota viidiyoo editingii kan of danda'etu jira. Saniin hanga walitti deebinutti nagaan tura. Galatooma.